Akka mul'atan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Yeroo muummeen ministeera Abiyyi Ahmad TPLF akka harka kennatu dubbataa jiran kanatti deebisaan ammoo haleellaa rooketii tahe humni addaa naannoo Tigraay yeroo sadaffaaf naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar rooketiin haleelee jira. Sadaasa 23 bara 2020 ganama irraa rooketiin lama ol ta'u humnoota naannoo Tigraay irraa furguggaafame magaalaa Bahar Daar haleeluu isaa jiraattonni sagalee dhagaan mirkaneessan. Gabaasan BBC magaalaa Bahar Daar jiru ganama irraa toora sa'aatii 12 fi daqiiqaa 20 irratti dhoohinsa sagalee guddaa dhagahuu ibse. Battala oduun kun dhagahametti piippiin naannoo Amaaraa fi mootummaan jidduu galeessaa ibsa kennurraa duubatti harkifatanii jiru. Haleellaan kun yeroo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad humnoonni TPLF sa'aatiilee 72 keessatti harka isaanii akka kennatan akeekkachiisaniin booda magaalaan Bahar Daar kanaan waliin marsaa sadaffaaf rooketii naannoo Tigraay irraa loltoonni Tigraay dhukaasaniin haleelamtee jirti. TPLF ammas irreen isaa jabaa fakkaata. Amma duras akka lakkoofsa Gi'izitti sadaasa 3 fi 11 bara 2013 magaalaa Bahar Daar fi Gondar rooketiin haleeluun ni yaadatama. Haleellaan sadaasa 3 raawwatame sun dirree xiyyaaraa magaalota lameen irratti kan xiyyeeffate ture. TPLF ibsa amma dura kenneen barbaachisaa taanaan bakka xiyyaaronni irraa ka'anii nu haleelan rukutuu dandeenya jechuun akeekkachiisee ture. Waldhibdeen TPLF fi paartii biyya bulchaa jiru kan hammaate erga haleellaan maadhee raayyaa ittisa biyyaa Tigraayitti argamu irratti TPLF haleellaa raawwattee fi muummichi ministeera Abiyyi Ahmad ajaja lolaa labsaniin booda. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad humnoota TPLF naannoo Tigraayin yeroo maayyiif harka kennadhaa jedhaniin muummichi ministeera Abiyyi aduun teessan dhiitee jirti jedhaniin ammas yeroo dabalataa sa'aatiilee 72 keessatti akka harka kennatan jechuun yaamicha dhiheessaniif jiru. Muummichi ministeera yeroo daangoyte TPLFif kennuun kun isa duraatii miti. Torbaan dabre keessa guyyoota 3 keessatti humnoonni TPLF harka isaanii akka kennatan yeroo hallaataniif turan yeroo ta'u garuu yaamicha saniif kan owwaate hin turre. Faallaa kana ammoo addi bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF ammas taanan humna qabnu qindeeffannee si haleellaa jechuun ergaa cimaa mootummaa federaalaaf dabarsaa jirti. Lola torbaan 3f naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan namoonni dhibbootan lakkaaman lubbuu isaanii dhabanii kanneen 33,000 ol ta'an ammoo qeef qabeenya isaanirraa godaanu dhaabbileen dhimma baqattoota gabaasaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee marsee jiru meeshaalee waraanaa gurguddootti dhimma bahuu ni mala waan ta'eef jiraattonni magaalaa Maqalee 500 akka of eeggatan akeekkachiisee jira. Hanga ammattis magaalonni akka Adwaa, Addigiraat fi Aksum raayyaa ittisa biyyaatiin to'atamu maddeen mootummaa gabaasanii jiru. Garuu sababa intarneetiin addaan citee jiruuf injifannoo mootummaan Itoophiyaa himatu kana maddeen bilisaa mirkaneessan hin jiran. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad ibsa dilbata kaleessaa kennan keessatti deemsa badii keessanitti aduun dhiitee jirti jedhaniin TPLFin dabaluunis bakka keessaa bahuu hin dandeenye keessa galuu keessan bartanii carraa dhumaa kanatti fayyadamaa sa'aatiilee 72 dhufan keessatti nagaan harka keessan akka kennatan isin gaafadhaa jedhaniin humnoonni naannoo Tigraay carraa kanatti akka fayyadaman hubachiisanii ummanni Tigraay ammoo garee gantoota jedhaniin kana seeratti dhiheessuuf shoora raayyaa ittisa biyyaa waliin akka taphatan muummichi ministeeraa hubachiisan. Addi bilisa baasa uummata Tigraay ammas ummanni Tigraay lola eenyummaa isaa dhabamsiisuuf baname kana gamtaan ka'ee akka firraa qolatu yaamicha walirraa hin cinne dhiheessaa jira. Tattaaffin lola kana dhaabsisuuf pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosa godhaa jiran diddaa mootummaa Itoophiyaatiin fashalee jira. Mootummaan Itoophiyaa duulli waraanaa kun dhimma keessoo fi seera kabachiisuuti ejjannoo jetti jechuun tattaaffii jaarsummaa rakkoo dhalate furuuf Ramaphosa pirezidaantota Afrikaa 3 muudan kuffisee jira. Gorsaan olaanaan muummicha ministeera obbo Maammoo Mihiratu yakkamtoota waliin teenyee mari'annaa osoo hin taane qabnee seeratti dhiheessinaa jedhan yaalii dhimma araaraa kana keessatti gaggeessitoonni Afrikaa duraanii biyyoota akka Mozambiik, Laayiberiyaa fi Afrikaa Kibbaa ni argamu. Gorsaan muummicha ministeera obbo Maammoon opporeeshiniin gaggeeffamaa jira waan ta'eef qaamni kamuu gara Maqaleetti imaluu hin danda'u jedhan. Gama biraatiin lolli kun ji'oota itti aanan kana yoo itti fufe lammiilee Itoophiyaa miliyoonootaan lakkaaman qeef qabeenya isaanirraa buqqisuu mala jedhamaa jira. Gama biraatiin godinicha jeequmsa hin barbaachisne keessa galchuu mala jechuun qaamonni adda addaa yaaddoo qaban ibsaa jiru.
Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti labsiin marsaa jahaffaa guyyaa sadaffaaf itti fufee ooluu isaa odeessaaleen nu dhaqqaban ifa godhu. Gama biraatiin dararaaf ajjeechan Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatamuun itti fufee jira. Gabaasaan BBS Oromiyaa irraa qindaa'e akka itti aanutti dhiyaata. Labsii marsaa jahaffaa fincila diddaa xumura diddaa gabrummaadhaa kan ammaan tana eegale kun xiiqiidhaan bifa kaleessa dabirra yookaan immoo kan kanaan dura godhamaa turedha bifa addaatiin kan eegale yoggaa ta'u har'aan tana guyyaa sadaffaa isaa gara olii shanan duggoo ahirna ciro mi'eessoo gallamsoo fi machaaraa dabalatee asaboot bordoddee kaasee guutumaa guututti bifa wal fakkaataa ta'een itti fufeete kan oole jechuudha. Haa ta'uti malee immoo namoota heeduun namoota dararuun namoota tumuudhaa fi reebuunis bifa hanga duraanii caalaa hammaataa ta'edha. Kanaaf ammoo qeerroonis ammas ejjennoo jabaadhaan dura dhaabbachaa kan jiru jechuudha. Si keessatti dheengaddarraas injifannoowwan babbareedaadhaan akkasumas xiiqii ajaa'ibaatiin kan labsiin kun itti fufe waggaa ta'u arsii keessatti ajjee kofalee shaashamannee dodola roobbe madda walaabuu gadabaasaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti mormiin kun bifa wal fakkaataadhaan akkasumas bifa tokkummaa qabuu fi hiriiraan kan makame waggaa ta'u akkasumas shanan kooluu dhumuu garratti godhamaa kan jiru waan nama ajaa'ibsiisu achirrattis ammas hiriira mormiitiin wal fakkaatee kan olee gololcha irrattis akkasumatti waggaa itti fufu dodola irrattis bifa bareedaa ta'een itti fufee kan oole jechuudha guyyaa irraa. Kan ammas qeerroon bifa tokkummaatiin wal kakaasee xiqqaadhaa fi guddaa hirmaatee haala taateewwan namoota hidhamanii namoota dararamanii namoota ajjeefamaa jiran irratti wanta kan odeeffannoo garaagaraatiin kan wal qabatu waggaa ta'u kanneen kanaan ammoo qeerroo wal kaasee socho'aati kan jiru kun ammoo waan namatti tolu namoonni sabboontonni fi hayyoonni Oromootis qabsoon kun akka galma itti fufinsa akka godhu haala bareedaa ta'een itti fufaati jiranii. Akkasumas gara lixarratti gimbii naqamtee beegii horroo guduruu wallaggaa najjoo qeellam iluu kana keessattis bifa milkaateen itti fufaata kan jiru namoonni immoo hedduun ajjeefamaa jiranii namoota amma dirree daawwatti shaamban Abdallaa nama jaamu shaamban Abdallaa nama jaamu qobbotti Khadiir Abdallaa Salaaletti immoo Asafaa Kush bifa suuqanneessaa ta'een waggaa ajjeesan Bunnoo Baddallattis Maamma Shamsuddin nama jaamu shanee deeggartee jechuudhaan ajjeesanii gara hirnattis Ibrahim Yusuf nama jedhamu hedduu reebicha jabaadhaan irra ga'aniiti kan ture. Kuni miidhaan kun qoraan qabsoo Oromoo ta'eeti itti fufaa. Ammoo sabboontonni qabsoon kun akka galma ga'uuf aktivistoonni miidiyaaleen Oromoo qabsoon kun akka galma ga'uuf tumsuu akka qaban qeerroon dhaammachaa kan jiranii haga ammatti labsii guyyaa sadaffaadhaa wanni jiru kanaa jechuudha Badrii. Labsiin qeerroo Oromoo mata duree xumura gabrummaa jedhuun labsame baha Oromiyaa godinoota Harargee bahaaf lixaa keessatti itti fufee jira. Konkolaattonni labsii kana cabsan ammoo bakka adda addaatti adabamaa jiru. Labsiin kun guutuu Oromiyaatti bifa wal fakkaatan geggeeffamuu hanqatuun isaa qaawwa bal'aa uumee jedhame. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Labsiin qeerroo xumura gabrummaa jechuun labsame guyyaa sadaffaa isaa haala gaariin hojiirra oolaa jiraachuu qeerroon baha Oromiyaa irraa BBS'tti himan. Baha Oromiyaa magaalota akka Hawwadaayi, Haramayaa, Harar Dirree Xayyaaraa, Kombolcha, Jaarsoo, Gursum, Fadis, Dadar, Qobboo, Calanqo, Dirree Dhawaa, Qullubbii, Baroodaa, Harramille, Watar, Laangee, Qarsaa, Qurfaa Callee, Baddannoo, Guraawaa fi Burqaa dabalatee magaalota hafan hedduu keessatti labsiin qeerroo bifa qindoomina qabuun hojiirra oolaa jira jedhan qeerroon baha Oromiyaa irraa dubbifne. Bifuma wal fakkaatuun magaalota Harargee lixaa Hirna, Ciro, Baddeessaa, Galamsoo, Machaaraa, Mi'eessoo, Asaboot, Bordoddee fi kanneen biroo keessatti labsiin qeerroo hojiirra oolaa jiraachuu odeessii magaalota kana irraa BBS dhaqqabanii mul'isa. Dabballoonni fi basaastonni paartii Bilisiginnaa magaalota hedduu keessatti qeerrolee baay'ee ukkaamsuun hidhatti guuraa jiraachuu fi kanneen rasaasa murnichaatiin miidhamanii hospitaalaa jiranillee qeerroon kun himeetii jira. Haaluma kanaan magaalaa Hawwadaayi tan jiddugala jimaatiin beekamtu tan sa'aatii 24 balbalaa daldalaa hin cufanne yeroo ammaa sababa labsii qeerrootiin konkolaattonni waan dhaabbataniif magaalattii keessa sochiin akka hin jirre qeerroon kun ibsee jira. Konkolaataa oggura cabsanii imalaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuullee himee haaluma kanaan guyyaa kaleessaa konkolaataa oggura labsii cabsee Daddarii fi Qobboo jidduu imalaa ture irratti qeerroon tarkaanfii fudhachuullee dubbata. Daldaltoonni garee wal gurmeessanii Hawwadaayi irraa jimaa naannoo Sumaalee geessan yeroo ammaa labsii qeerroo diduun gara Sumaalee imaluuf tattaaffii godhaa akka jiranii fi qeerroowwan hojii isaanii danqitee waraana qabatanii barbaaduu fi hiisisuuf hojii basaasummaa akka hojjechaa jiranillee hima. Guyyaa kaleessaa magaalaa Hawwadaayi keessatti qeerroo gammachiis jedhamu rasaasan
garaarraa rukutanii yeroo ammaa hospitaala Hiwoot Faanaa kan magaalaa Harar jirutti yaalamaa jiraachuullee himee jira. Torbaanuma kana keessa magaalaa Awwadaa keessatti hiriira mormii magaalattii keessatti gaggeeffamaa ture wal qabate qeerroo Abdusalaam Abdallaa fi Osaamaa Ibraahim rasaasa humna addaa irratti dhukaafameen battalumatti lubbuun isaanii galaafachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabaluunis qeerroon dubbifne kun kaabinootaa fi dabballoonni magaalattii keessa deemanii qeerroo basaasaa fi hiisisaa jiraachuu himuun isaan kanneen irratti tarkaanfiin fudhatamuuf kan jiru ta'ullee ibsee jira. Kutannoo qabuun itti fufee jira. Akkasuma akkuma beekamu magaalaan Awwadaa sa'a 24 dalaguun beekamtii akka biyya Oromiyaatti sa'a 24 kana keessatti makiinaan takka illee keessaa hin baane makiinaa 70 guyyaa tokkotti keessaa bahu karaan baadiyyaa magaalaa irraa seenu kan magaalaa baadiyyaa qoonnam tokko illee cufaadha. Akkasuma abbootii qabeenyaa tokko tokko waraanaan himaa dhoksanii halkan galchanii dalaguu jiraachuu isaanii kana amma sabalee qabatanii gizee qeerroon tarkaanfii irra fudhanna jedhan wal ijaaranii asirummaa fi gandummaadhani himaa amma Somaalee waliin dalagaa jiran kan dararaa jirantu jira. Isaan kana tarkaanfii cimaa irratti fudhachuudhaaf qophii xumurree jira jechuudha. Qeerroon akkasuma amma naannaa Awwadaa fi akka baatti yoon si kaase naannoo Hararii galma laggana akkuma fagaadhaan deemaa jiraachuusaati. Akkasuma naannoo Kombolchaa fi Dirreetti jaara galgala daarree sochiin turee jira. Akkasuma Kombolcha jaarsoo Gursumii fi Baabbilee Midhagaadhaa akkasuma Facaatuu Bokkoo fi naannoo ishee akkasuma Haramaa fi Daawwee Watar Qarsaa Laangee Qullubbii fi akkasuma Calanqootti Imaan Naftanyaa ba'anii sochii kan akka hin gaggeessinee fi makiinota isaanii baasanii sochootaa jiraachuu mirkaneeffatee jira. Kana qeerroon keenya bahee tarkaanfii irra fudhatu maanii namti dabarsa. Gama biraatiin aanaa dirree xayyaaraa araddoota jiran keessatti mormii walirraa hin cinne gaggeeffamaa jiraachuu wal qabate humni waraanaa aanicha qubsiifame hawaasa rakkisaa jiraachuullee gabaafamaa jira. Dirree xayyaaraa keessatti qeerroon halkan edaa daandii irratti ibidda qabsiisuun mormii isaanii dhageessisaa akka turan qeerroon baha Oromiyaa irraa yaadanuuf kenne kun himeetii jira. Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti ajjeechaan suukanneessan tibba kanas namoota nagaa irratti raawwatamee jira. Ajjeechaan humnoota mootummaatiin raawwatame kunis Harargee, Arsii, Jimma, Shawaa Kaabaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti. Obboleessi rogeessa siyaasaa Yahyaa Bashiir yookaan Boruu Barraaqaa Gaalib Abbaa Sambii namoota ajjeefaman keessatti argamu. Siraay Sabaa oduulee bakkoota adda addaa qindeeffate kattaa nutti dhiyeessa. Lolli waggaa lama dura kaayoo bulchiinsaa fi falaasama eda'amuu Dr. Abiyyi Ahmad fudhachiisuuf uummata Oromoo irratti baname har'as lubbuu qaalii qotee bulaa Oromoo daldala barsiisaa fi barataa Oromoo baasuu hin dhiifne. Bulchaan Itoophiyaa uummata Oromoo kan gaafii eenyummaa, gaafii abbaa biyyummaa fi gaafii dimokiraasii fi misoomaa gaafataa ture ganeem erga masaraa mootummaa seenee kaayoo uummata Oromoo cinatti dhiisuun uummata keessaa bahee mufachiisee sirna qeenxee eenyummaa fi kaayoo nugusoota Abisiiniyaa irratti hundaa'ee deebisee dachee uummata Itoophiyaa irratti dhaabuuf uummata Oromoo waraana itti labsee ajjeesaa jira. Siyaasaa kaayoo nugusoota balaafamoo deebisuuf hojjetamu uummanni Oromoo cichee diduu isaa akka uummanni afaan qawweetiin falaasama isaa fudhatu gochaatii jira. Ajjeechaawwan suukaneessaan bara bulchiinsa biltsiginnaa fi yaadrimee eda'amu uummata Oromoo irratti raawwataman gocha hamaa fi garjabeenya amala nugusoota kan qabudha. Ajjeechaa waraanni sirnichaa uummata Oromoo irratti raawwataa tureen reeffa dhala Oromoo bineensi mukaa nyaatee allaattiin lafee qorqatte. Dhiyeenya kanas ajjeechaawwan garjabeeyyiin humna addaa poolisii Oromiyaatiin raawwataman keessa ajjeechaan gooticha gumaa abbaa isaa baasee harka mootummaa keessa osoo jiruu mana hidhaatii baafamee ajjeefame Asaffaa Kuushii, ajjeechaa obboleessa Yahyaa Bashiir Gaalib Abbaa Saambii irratti raawwatame, ajjeechaan Faanjaa Wayyaa irratti raawwatamee fi ajjeechaan jiraattota Horroo Guduruu irratti raawwatame ajjeechaa hammeenyaa sirna kanaa daran mul'isee fi balaaleffatameedha. Ajjeechaan dhalataa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraan dargaggoo Asaffaa Kuushii irratti raawwatame ajjeechaa suukaneessaa fi garjabinnaan guutame yoo ta'u mana hidhaatii humna sirna biltsiginnaatiin baafamee rasaasaan tumamee reeffisaa qarqara bishaanii irratti gatame. Asaffaa Kuushii osoo harka seeraa jiru mana hidhaatii baafamee halkan kamisaa ajjeefame. Asaffaa Kuushii nama roorroo uummata Oromoo irratti raawwatamu dhaabsisuuf qabsaa'aa turee fi nama gumaa abbaa isaa baasuun harka mootummaa seenedha. Dargaggoo Asaffaa Kuushii harka mootummaa osoo jiru baafamee ajjeefamuun olaantummaa seeraa
seeraa sirnichi keessaa akka hin jirre agarsiisa jechuun namoonni ajjechaa kana balaaleffatan dubbataatii jiru. Asaffaa Kuushii erga harka waraana mootummaa bu'ee ajjechaa abbaa isaa irratti raawwatameef gumaa akka baasee himaatii ture. Abbaan isaa ajjeefamee guyyaa 19tti reeffi isaa bosona keessaa argame awwaalame. Gumaa abbaa isaa akka baases dubbataatii ture. Asaffaa Kuushii abbaa ijoollee lamaati. Gama biraan halkan barii sadaasa 20 bara 2020 obboleessa rogeessa siyaasaa Oromoo Yaayaa Bashir kan ta'e barsiisaa Gaalib Abbaa Saambii qaamolee nageenya mootummaatiin rasaasa 4 dhaamee du'ee jedhamee kan bosona keessatti gatame tattaaffii maatiin fuudhamee hospitaala keessatti yaalamaa osoo jiru lubbuun isaa guyyaa kaleessaa sadaasa 22 bara 2020 darbuun dhagahame. Gameessi siyaasaa Yaayaa Bashir toora barruu isaa irratti barsiisaa Gaalib Abbaa Saambii obboleessa isaa ta'uu barreessuun akka inni callisuuf jecha maatii isaa doorsisuu fi obboleessa isaa rasaasaan rukutuu maxxanseetii ture. Barsiisaa Gaalib Abbaa Saambii hojii barsiisummaa irratti bobba'uun dukkana doofummaa dhaloota qubee irraa saaqee lammii qaraa osoo jiru humna sirna biltsiginnaatiin rasaasaan ciccirame hospitaalatti osoo wallaanamaa jiru lubbuun isaa dabarte. Qabsaa'ota sochii siyaasaa uummata Oromoo keessaa baasanii afaan qabachiisuuf yeroo garagaraatti maatii qabsaa'ota aarsaa hin barbaachifne kafalchiisanis qabsaa'ota qabsoo irraa dhaabuu hin dandeenye. Rogeessi siyaasaa Yaayaa Bashir sochii siyaasaa Oromoo keessa taasisaa jiru daran kan cimsee itti fufu ta'uu ibseetii jira. Gama biraan Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqalaatti sadaasa 20 bara 2020 namoonni nagaa sadii kan maqaan isaanii Kitilaa Guddataa, Birhaanuu Gabayyoo fi Shiggee Alamaayyoo jedhaman humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefamanii bosonatti gatamaniitii jiru. Namootni ajjeefaman kunniin sadaasa 17 waaree booda humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana jireenya isaanii keessaa qabamuun buufata poolisii magaalichaatti hidhamanii kan turan yoo ta'u sadaasa 20 ajjeefamuun reeffi isaanii bosona keessaa argame. Sirni awwaalcha isaanii sadaasa 21 bara 2020 raawwateetii ture. Arsii lixaa aanaa shaallaa magaalaa Ajjeettiitiin hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii kan bahan yoo ta'u sababa kanaan namni maqaan isaa Faanjaa Wayyaa jedhamu qaama mootummaatiin ajjeefamuun dhagahame. Sanbata darbee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo tarkaanfii uummanni fudhateen mana hidhaatii kan bahan yoo ta'u hidhamtoota keessaa Faanjaa Wayyaa kan ajjeese poolisii Tukee Goobanaa akka ta'e jiraatan magaalaa Ajjee tokko BBS'tti himeetii jira. Sadaasa 21 naannoo sa'aatii 11 boodatti hidhamtoonni fi poolisoonni walitti bu'anii jiranii kanumarraa ka'uudhaan erga sagalee hidhamtoota dhagahee hawaasni naannawa bahee birmatee fi turanii erga hidhamtoonni bahanii ka'anii maatii hidhamtoota adamsuu eegalanii deemanii ijoollee yookaan immoo hidhamtoota baanfidaa jedhanii adamsuu eegalanii kanumarraa ka'uun maatii qabsaa'ota hidhamtoota bahanii kan adamsaa turan yookaan immoo hidhan keessa maatii Faanjaa Wayyaa isa tokko ture. Kanumarraa ka'uun erga haadha manaa Faanjaa Wayyaa qabanii Faanjaa Wayyaa akkama osoo hin jiru haadha manaa ta'e qaban jechuudhaan ka hidhaa keessaa bahee ture bakka dura jiru ofirra deebee gara waajjira poolisii dhaqee erga gara waajjira poolisii dhaqee warri poolisaa sunniin isa qabee yookaan immoo hidhuu osoo hin taane rasaasaan dhahanii erga rasaasaan dhahanii Faanjaa Wayyaa ambulansii fuudhanii deemanii turtii yeroo booda Faanjaa Wayyaa wareegamee magaalaa Ajjee keessa dhukaafni guddaan geggeeffamaa ture. Magaalaan dhukaasa guddaan raafamaa ture. Kana turee ka'een booda Faanjaa Wayyaa wareegamuun hawaasa naannawaatiif ifa ta'ee dabalataan egaa hawaasa naannawaatiif yookaan immoo hawaasa naannawaa dhagahee ka'een boodas fincilli hamaa ta'ee akkasumas dhukaafni itti fufiinsaan kan geggeeffamaa turedha. Haga sa'aatii amma jennuu kanatti erga sanii booda haga lafti bari'ees iddoo waajjira reeffa Faanjaa Wayyaa warri poolisaa dhossee ture. Waajjira keessatti dhossanii kennuu didanii booda qabsoo qeerroo fi hawaasa naannoo sanii taasisaniin reeffa Faanjaa Wayyaa maatiin yookaan mootuu hawaasa naannoo fudhachuu danda'ee jira. Erga fudhatanii guyyaa kaleessaa awwaalcha Faanjaa Wayyaa magaalaa Ajjee keessatti geggeessanii jiranii. Akkasumas nus akka qeerroo kanatti wanti qorachaa turre irraan baane poolisii Tukee Goobanaa goota Faanjaa Wayyaa ajjeesuudha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akkuma mana hidhaatii gadi bahanii poolisoota waardiyaa eegan meeshaa irraa hiikanii bira darbanis Faanjaa Wayyaa dhukaasa poolisii Tukee jedhamu irraa itti dhukaafameen arraba laphee irra dhawamee ajjeefame. Akka jiraataan Ajjee irraa dubbifne kun jedhutti obboleessi Faanjaa Wayyaa Inspektar Rahmatoo Wayyaa bara 2017 daangaa Oromiyaa osoo eegu Harargee Bordoddeetti wareegame. Faanjaanis qabsoo uummata Oromoo osoo tarkaanfachiisuu dhukaasa humnootii mootummaatiin dhahame kaleessa lubbuun isaa dabarteetii jirti. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa lammiilee miliyoona 2 taasifamuuf ture danqee ji'a UN'n Amnesty International UN wabeeffachuun akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa lammiilee Tigraay keessaa buqqaan miliyoona 2 lubbuu baraaruuf ture dhorkee jira. Lammiileen Itoophiyaa 10,000 kanneen mooraa qubsuma yeroo keessa jiran gargaarsa hatattamaa fedhuu jedhamee jira.
lammiileen Itoophiyaa viileej 8 jiran kanneen luquditti bidiruu laga Tagazee ittiin ce'an eeggataa jiru. Gargaarsi namoomaa Finfinneerraa gara Tigraay akka hin seenne mootummaan Itoophiyaa waan uggureef kun ammoo lammiilee qe'eef qabeenyaa isaanirraa sababa lolaatiin buqqaan lubbuu baraaruuf danqaa guddaadha jedhu dhaabbileen gargaartota mootummaan federaalaa lammiilee gargaarsa namoomaa fedhan dhaqqabuuf karraa saaquu qaba jechuunis irra deddeebiin gaafataa turanii jiru. Kun ammoo ija hawaasa addunyaa duratti tahuun biyyoota hedduu muufachiisee jira. Mata jabeenyi mootummaa Itoophiyaa fi lammiilee isaaf naasuu dhabuun bulchiinsa Abiyyi Ahmad qaamota hedduu yaaddessee jira. Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisnaa jedhuun lolli Tigraay keessatti humnoota TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti geggeeffamaa jiru ammoo torbaan sadaffaa isaa lakkoofsise. Gama biraatiin dhaabbanni nyaata addunyaa WFP'n torbaan kana ibsa baasen hokkora Tigraay kanaan lammiileen kumni 33 ol qe'eef qabeenya isaanirraa buqqa'uun gara daangaa Suudaanitti ce'uu mirkaneesse. Baqattoota Itoophiyaa kanneen gargaarsa hatattamaan dhaqqabuuf ammoo doolaara Ameerikaa miliyoona 24.6 barbaachisaa jedha UN'n. Oduu teenya xumuraatiin obomboleettiin cimaan rooba makate lammiilee Yaman 8 lubbuu galaafate. Guyyaa tokko dura meteoroloojiin haala qilleensa biyyaalessaa Soomaaliyaa obomboleettiin cimaan miidhaa dhaqqabsiisu dhufuu akka malu akeekee ture. Eda ammoo galaana Soomaaliyaa gara bahaa kutaa Puntlaanditti miidhaa dhaqqabsiisee jira. Lammiileen Yaman kanneen qurxummii funaanaa turan balaa obomboleettii kanaan lubbuu isaanii kan dhaban yeroo ta'u reefi namoota 8 fi bidiruun ittiin imaluun qurxummii funaanaa turan 6 danbalii bishaaniin handaara galaanatti baafaman mul'atanii jiru. Obomboleettiin Geetsi jedhamu kun rooba kan makate yeroo ta'u naannolee Aluula fi Bandar Beeylaa jidduutti kan babal'ate ture. Manneen jireenyaa fi bu'uuraalee hawaasummaa kanneen akka sarara bilbilaa dabalate daandiileenis mancaanee jiru. Balaa kanaan miidhaan dhaqqabe kana caaluu akka malu bulchaan aanaa sanii ibsanii jiru. Gareen balaa tasaa Puntlaandi miidhaa obomboleettii kanaan dhaqqabe qorataan jiraa jedhee miidhaa dhaqqabe immoo gara fuulduratti ifoomsuu mirkaneesse. Naannoleen kutaa bulchiinsa Puntlaandi Hurdiyaa kaaba lixa hafuunitti argamtu guutummaan lolaan fudhatamee jira. Lammiileen dhibbootaan lakkaaman qe'ee isaanirraa dheessanii jedhame. Guyyoottan dura ammoo meteoroloojiin haala qilleensaa Puntlaandi naannoleen kanneen obomboleettii kanaan rukutamuu raagee ture. Uummanni ammoo akka of eeggannoo godhu akeekkachiisuun isaa ni yaadatama. Magaalaa Bosaasoo fi naannawa sanitti bokkaan yandoo qilleensa cimaa makate roobee miidhaa dhaqqabsiisee jedhame. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu haganuma waan nu daawwattaniif ulfaadhaan Badrii Yuusufii ogeessi kaameraaf teknika keenya Abdii Jamaalis nu faana ture. Horaa bulaa. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.